fixatanii taa'an. Wayi akkas agrab nama kan fixatanii taa'an wayi. akkas wayya Booree ficciru bira. garuu walirraa fageessuun immoo gaarii fayyaa haadhaatiif fayyaa daa'imaatiif miti atillee ni jabaattaa daa'imni illee ni jabaattaa isin bar dur yaa wanni nyaatanillee dansaa jiruun illee dansaa qilleensi illee dansaa amma akkasiire akkasiin akkami amma daa'im gargar fageeffate akka haalleen guddate aadilleen jabaate akkasitti eegisiin gargar fagaataan Kanaaf guyyaadhaa boorana hojjetan. kana maal jedhani kuntiina hin bareedaami Hin bareedu. baay'ee jaaladhaan immoo hedduu jaaladha hoo dhufu yeroo hunda bitadha naa kennanillee atillee naa hinne Na sii kenna. Eessa sii kennu Callee. biyyi sinnaa kennu malee. isinii kenna dhugaa hin qaba kabira kuntiina hin qaba tirfii hin qaba sidhaami kaafurde Waaqnaa hin cufdhala. cufa dhaltaate Gisee filattee ta'e ijoollee gugurdattee fi ijoolleen akka hanqee kan hojii deemtee fi qaseettee ta'e. Gargari tursuun nam jaarsi. amma afurii hin geetteemi Afur hin garfamu. si gee amma moo attam Namallee. garuu laal gaafa walirraa faffageessanii aatillee hin jabaattii daa'imtillee hin jabaataa fayyaa guutuu qabaataa kunuunsa ga'aa argataa ja'an warri ogeessi fayyaa ati maal jettu Anini gisee dhalee fixadhee sana hidhatee. Aga hiyyaani akkas bishaan naalat ayyoo katama dhaqee galee qassireta yoo qoraa dhaqee galee qassireta Ishiin hin jirtu. waan cufi midhaas. Eegi ijoollumaan dhalan nam dhaqqabdi. Ijoollumaan dhaqqabdi. amma geessee Dubartii tokkotti tana taan sadeen dhiira. dhiira kanaafuu amma dubartii barbaacha numa deenya jechuudha Gisee tanirraa tamsila dubur dhalu. akkasii akka bareeddu immoo sumatti baate akko kanaafuu amma daa jettu kaase daa'ima callisaniituma dhaluu wayyeettu lakkiin miidhamti kahaati Nagaa ayyaaniin hormaata.